Viidiyoo Roozaa arge imimmaan kiyya buusee boohe sa'aatii meeqa arge beektani akka Saawudii kana akka malee ho'a aduu keessatti gadi ba'e viidiyoo sana ilaale dhugaa rabbisinitti. Keessaafuu yeroo Sa'aadaan itti maramte akka malee imimmaan na qabate dhugaa rabbi. Maaliif ilaalcha walii qabaachuu dandeessu, gandummaa walii qabaachuu dandeessu, amantaa wal qooduu dandeessu. Garuu dhugumatti namni Oromummaan itti dhagahamu, namni dhugumatti Oromoo qulqulluu ta'e, namni takka si keessaa baddee du'uu miti yookaas immoo akkan taane ta'uu miti qeensi harka isaa akka irraa cabuun barbaaddu. Dhugaa rabbi isinitti himuuf yoo ta'e qeensi harka nama sanaa akka irraa cabu hin feetu. Yoo dhugumatti ati Oromoo qulqulluu yoo taate isa wal makaa sanaa miti. Dhugaa rabbi isinitti hima. Ani Roozaan kun guyyaa baddeerraa kaasee haga har'aatti boqonnaan arganne rabbiin na arga guyyaa takka. Yoo isaan viidiyoo gadhiisan bakka Roozaa argamte jedha. Yoo isaan waa maxxansa bakka Roozaa dhugaa rabbi isinitti hima hin cinqame bakka akkuma waamcittii kanaa beekutti eessa ishee illee hin beeku maalummaa ishee illee hin beeku miidiyaawuma kanarraa ishee beeka. Garuu baduu ishee gaafa dhagahe hin cinqame. Aduun biyya kana akka maalotoo nama gubuu keessa aaphee ilaale viidichaa gadhumaatti dhugaa rabbi. Imimmaan kiyyallee aduuma kana keessa aaphee xumuradhe kan rabbiin natti argu dhugaa rabbi jechuun gaafa isheen baddellee akka malee rifadhe yeroo argamtellee akka malee rifadhe galata rabbi. Dhugaa rabbi bagumaa Roozaan argamte malee ammallee akka nama sammuu ishee lekkii hin taane ta'uu jirti. Ka guyyaa tokko siirii nagwaan yookaan xonqolaa nagwaan sana jette dhugumatti itti xonqolanii akkana godhanii jireenya isheerraa diigan haa ta'u. Jireenya gaa'ila keessatti jeeqamteetu mucayyoon kun ajjeesuurra jettee agtee hojii kana galte haa ta'u. Hojiin kamuu badaa miti beeki. Hojiin badaa ta'eef osoo hin taane Roozaan kana hojjechuu ishee badaa ta'eef osoo hin taane namni hateeyyuu waan fedheyyuu godhee jiraata miti. Yoo hojjette badaa miti. Hojii amma Roozaa irra jirtu badaa miti. Garuu filannoo Roozaan filattee achi galteetu nama gaddisiisa. Otoo guyyaa sana dhugaa rabbi isinitti hima otoo guyyaa sana Roozaan baduu filattee mana sanatti badde sana otoo guyyaa sana filannoo du'aa filattee itti ta'e yeroo akkam keessa badde beektu Roozaan yeroo Qananiin duute haati manaa Andu'aalem duute yookaas boqottee torbee lama moo yookaan torbee tokko akka torbee takka yookaan guyyaa 10 akkasitti Roozaan badde jedhanii maxxansanii. Dhugaa rabbi isinitti hima. Inda'uun Roozaan baddee osoo hin taane mata dureen suni Roozaan duutee fi jirtiin hin jiru hin beeknu jedha mata dureen suni. Yaadattu yoo ta'e guyyaa gaafa maxxansan sana ufiifuu gadda kaqannii sanaan fixan beeki namoonni hedduun Qananii haati manaa Andu'aalem ka duute suni tarii du'a isinitti fakkaachuu isuu danda'a. Ani agarraattillee onnee kee nama deessa jirte dhugaa rabbi. Otoo ishee guyyaa 10 hin fixin ishee kana fidanii maxxansanii Roozaan duutee fi jirtii ishee hin beekamtu jedha mata dureen suni. An dhugaa rabbi isinitti hima viidiyoo otoo dhaggeeffati takkaa ol ka'ee takkaa taa'ee takkaa ka'ee kuta wayii tokko deemee viidiyoo sana dhaggeeffadhe lubbuun kiyya xiqqoo natti deebite hin baddee yeroo agaye maaliif namni badee tarii barbaadamee argamuu danda'a. Garuu dararaa Roozaan kiyya turte viidiyoo Roozaa Sa'aadaan fidaa turte agartaniittu jedhee yaada. Nama natti erga karaa waasaap biyyattii Sa'aadaan namatu natti erga dararaa ishee irra mee ilaalame akka isheen kilif jettu akka nama fayyaa qabu taate. Mucittii kana warri akkana gootanii wayiin tuqxan rabbi hojii keessan siniif haa kennu. Dhugaa rabbi addunyaa kanarratti beekati nama tuqxee fotoo hin taane yookaas immoo nama loltee fotoo hin taane maana caaltii marakkattu. Dhugaa rabbi addunyaa kanarratti abalu unubichaa miti beek intaloonni barana warra adii sun shugguxee wal ajjeefte maaliif ta'e hinaaffadha bar hin bareedde akka biyya sanaatti bareedaan tokkoffaa taate. Miidiyaan ishee akka malee ilaalame. Bakka hin jiraatte kanumaafi bar. Roozaa kanallee maal siin goote dhugaa rabbi. Jechuun namni guyyaa takka isheen amma xonqolaan mana kiyya keessatti waan akkasii arge guyyaa gaafa jettirraa kaaste Roozaan nagaa argattee hin beektu. Mee viidiyoo ishee ka guyyaa gaafa sanii argattaniitu yoo ta'e Roozaa warri sirriitti ishee hordoftan hin beektu isinitti himuun hin barbaachisu dhugaa rabbi. Garuu warri hin beekne viidiyoo ka guyyaa gaafa ishee mana kiyya keessatti siirii arge yookaan xonqolaa arge jettirraa kaaste guyyaa takka nagaa argattee hin beektu ishee. Garuu galata rabbi kanummaa as baate waan feeteyyuu haa taatu akka taanu taanee jiraachifachuu hin dadhabnu dhuguma rabbi isinitti himaani dhugaa rabbi Oromoon miiliyoona meeqa Roozaa jiraachifachuu hin dadhabdu osoo Roozaan rakkatteeyyuu garuu baguma rabbiin lubbuu ishee mul'isee lubbuu ishee as nuu baase dhugaa rabbi isinitti hima. Akka bichaan gammada. Ani lubbuu ishee argamu bichaan gammada.
waan feete haa taatu. Waan feete haa taatu. Lubbuun ishee argamuu bichaan gammadaan. Waan feete yoo haa taatu baguma lubbuun ishee argame. Baguma roozaa jechuun roozaan argamtee uma sanayyuu yeroo masaadaan barreeffama wayii barreessitee maxxansitu ani bakkuma jiru walla dhugumatti waan fiddu wayii natti hin fakkaanne garuu argamte jetteetu waan maxxansitu natti fakkaate garuu hedduu takka galatoomi sa'aada dhugaa rabbii viidiyoo mashee waraabdee suuraa ishee jechuun namoonni kaan waan takka isinitti fakkaachuu dhiisuu mala beektu baduun roozaa kuni tarii namoonni injiraami namoonni bakka roozaan maali ka jiraachuu hin abu ilmi namaa kamuu akkuma wal madaala isaati garoon akka mataa kiyya baay'ee gammade dhugaa rabbii ay namumti Oromoo jabuuto qeensumti sarara cabuu baate natti tola maaliif beektani halagaanillee akka nuti walii hin galle yookaas waliin jaalanne beekan nu ciraa wala dhugaa rabbii garuu roozaan baduu ishee waa baay'ee na barsiisena waa baay'ee jechoota roozaatiin jechaa turan sagalee waraabadhe qaba dhugaa rabbii maaliif anillee guyyaa tokko ammatoo waama takka injiraami namni hiriyaa kiyya jettee itti siqtu to'ati baddee hiriyaan keessumaa as baatee waa isheen siin jettu namoota baay'ee rawaa baradhe dhugaa rabbii anamma roozaa kan argi baddee waa baay'ee baradhe jechoota namaa hinda'u roozaa bira darbanii akkoo ishee fa'aa arrabsu birrii jetteeti malee yuutuubii jettee inda yuutuubiin koo yoo ati gaarii hojjette hima deemaa yuutuubiin hima guddataa bara garuu jaarsaaf jaartii ukkuba sukkaaraa qaban ukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban as bahanii guyyaa tokko jaartiin kuftee jennaan maal jettan tiiktook irratti in sobuu abbaanis in sobaa akkana jechaan turre garuu har'ammoo fuula roozaa kana ilaaltanii maal dubbattu amma nama fakkaatti roozaan kun fuulitti bobbokokee itti daalachaa'ee baqa waanummaa isheen hin taane jira mee ilaalamee fuula ishee kana sirriimatti gin as bahuun ishee waan hundarra caala. Waan feeteyyuu haa taatu qaamni siin fayyadamaa rakkoo hin qabu dararaa ishee irra tures viidiyoo isheen saadaatti ergaa turte argitanii turtanii namni agarra hin jiru viidiyoo sana harki ishee akkam akka ta'eeru fuulli ishee akkam akka ta'eeru agartanii jirtanii waan feeteyyuu haa taatu dararaa hedduu keessayyuu haa dabartu baga rabbiin achi as nuu baasee fuula ishee nutti agarsiisu isaatti ani hedduu gammadeera dhugaa rabbii galata rabbii.